Ijoo dulee keenya guyyaa har'aatiin manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa fi kan naannolee imaammata ministeerri barnootaa uffannaa barattoota musliimaa irratti baase akkasumas naannoo Amaaraa keessatti barnoota giizii marii malee barattootaaf ni kenname jedhamee balaaleffate. Itoophiyaan yaada ulaa galaanaa argachuu jedhuun Eertiraa irratti waraana labsaa jirti jechuun ministeerri odeeffannoo biyyattii Yemaanee Gabra Masqal ibsanii jiru. Guyyaa har'aa qorannoo laaboraatoorii shan gaggeeffameen dabalataan namoonni 2 vaayirasii maarbaargiin qabamuu isaanii ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Sa'aanamni alaamanni nagaa daawwattoota Oromiyaa miidiyaa niwus oduu guyyaa har'aa qabanneen dhufaana turan affeeraa keenya. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa fi kan naannolee imaammataa ministeerri barnootaa uffannaa barattoota musliimaa irratti baase akkasumas naannoo Amaaraa keessatti barnoota giizii marii malee barattootaaf kennamaa jiru balaaleffate. Manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa ibsa baaseen qajeelfamootni ministeera barnootaa baase kan barattoota musliimaa uffata amantaa isaanii irratti hundaa'uun qoodu waan ta'eef ni balaaleffannaa jedhe. Tarkaanfiin ministeera barnootaa kun dhimma amantaa keessa seenuu fi mirgoota heeraa kan sarbudha jechuun kan himate manni marichaa ibsa dhimma kana irratti miidiyaaleef kenname irratti pirezidaantiin mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa sarbamni mirga barattoota dubartoota musliimaa irratti xiyyeeffate hatattamaan dhaabachuu qabaa jedhan. Dhorkii niqaabaa dabalatee dhorkiiwwan uffata irra kaa'aman barattoota musliimaa qooduuf duula itti yaadamuun taasifamaa jirudha kan jechuun kan ibsan pirezidaantichi. Kanaaf qoodinsi manneen barnootaa keessatti sababa uffannaatiin dubartoota islaamaa qofa irratti raawwatu fudhatama hin qabu ni falmannas jedhaniiru. Itti dabaluunis ministeerichi ijaabaa eeyyamee niqaabaa dhorkuun akka dhimma amantaa keessa galutti ilaalamas jechuun ibsaniiru. Kanaaf mootummaan tarkaanfii hatattamaa akka fudhatus manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa gaafate. Kana dura baatii amajjii 2025 keessa Tigraayitti shamarran musliimaa hijaabaa uffatanii akka hin baranne dhorkamu hordofee mormii cimaan ka'aa ture. Barattoonni musliimaa kutaa 12ffaa magaalaa Aksuum keessaa jiran bulchiinsi manneen barnootaa hijaabaa akka hin uffanne ofirraa baasan isaan ajajuu hordofee qormaata biyyoolessaatiif guyyaan galmee jala darbuu gabaasnee turre. Battaluma amajjii keessa yuunivarsiitii Diillaatti barattoonni dubartoota musliimaa niqaabaa uffatan mooraa yuunivarsiitichaa akka hin seenne dhorkamuun gariin isaanii masjiida keessa bulaa akka turanis gabaafamaa ture. Boodarra garuu dhimmi kun furmaata argachuun barattoonni kunneen gara barnoota isaaniitti akka deebi'anis taasifameera. Yeroo sanattis manneen barnootaa dhimmoota Islaamummaa gochichi kan balaaleffatan yoo ta'u ergasii manni maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa koree miseensa 17 qabuun sarbiinsa irra deddeebiin raawwataman qoratanii fi furmaatawwan yeroo dheeraa dhiyeessan hundeessee ture. Ibsa manni maree waliigalaa baasee hordofuun manneen maree olaanoon dhimmoota Islaamummaa naannolee garaagaraa deebii qindoomina qabu kennuun mana maree waliigalaa akka dhaabbatanis ibsaniiru. Dhorkaawwan uffata irra kaa'amanii fi barnoota giizii marii malee barattoota irratti fe'ame ta'uu eeruun imaammatawwan loogiti jechuun manni maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaan balaaleffateera. Manneen maree naannolee Amaaraa, Gambeellaa, naannolee kibba Itoophiyaa fi Finfinnee tarkaanfiiwwan fudhataman heeraa kan faallessanidha jechuun dhimmicha balaaleffachuu ibsaniiru. Ministeerri barnootaa mana maree waliigalaa dhimmoota Islaamummaa waliin akka mari'atuu fi qajeelfama mirga amantaa sarbuu irraa akka of qusatu waamicha taasisaniiru. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan yaada ulaa galaanaa argachuu jedhuun Eertiraa irratti waraana labsaa jirti jechuun ministeerri odeeffannoo biyyattii Yemaanee Gabra Masqal ibsaniiru. Paartiin badhaadhinaa waraana Eertiraa irratti labsuuf barbaaduuf sababa gahaa qabaachuu isaa ibsaa jira jechuun ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal fuula X yookaan Tiwiitar isaa irratti maxxansee jira. Osoo adda hin kutiin humna ulaa galaanaa walabatee argachuu fi humna waraanaa galaana diimaa irratti ijaaruu qabna jedhanii dubbii summaa labsuun walabummaa Eertiraaf arrabsoodha jechuun Yemaanee Gabra Masqal fuula X isaa irratti maxxansee jira. Paartiin badhaadhinaa waggoota lamaan darbaniif waraana Eertiraa irratti labsuu barbaaduuf yaada uummataa hubachiisuu fi gocha seera qabeessa of tiksuu fudhatame fakkeessuuf hojjechaa ture jechuun himataniiru. Fooramii imaammataalaa jedhu yuunivarsiitii Finfinneetti qophaa'e irratti ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos gocha Eertiraan yeroo dheeraaf Itoophiyaa nagaa dhoowwuuf hojjettu jedhu dhiyeessanii ture. Dr. Geediyoon waltajjii ambaasaadarota dabalatee dippiloomaatota biyyoota garaagaraa irratti hirmaatan kana irratti dhimmoota yeroo gaanfa Afrikaa ilaalchuun ilaalcha fi imaammata mootummaa Itoophiyaa dhiyeessaniiru. Yemaanee Gabra Masqal dubbii Dr. Geediyoon Ximootiyoos dippiloomaatotaaf dhiyeessan kanaaf deebii kan kennan yoo ta'u, Dr. Geediyoon Ximootiyoos fooramicha irratti sarbama Eertiraan tokkummaa daangaa fi walabummaa Itoophiyaa irratti raawwattu ilaalchisee ejjennoo mootummaa federaalaa tarkaanfii fudhachuurraa of qusachuu agarsiisan yeroo hunda akka itti hin fufnee fi kan daangaa hin qabne godhamee fudhatamuu akka hin qabne himaniiru.
Oduu keenya itti aanuun guyyaa har'aa qorannoo laaboraatoorii 5 gaggeeffamee namootni 2 vaayirasii maarbargiin qabamuu isaanii ministeerri fayyaa Itoophiyaa beekse. Ministeerri fayyaa Dr. Maqdas Dhaabaa har'aa namoonni dabalataa 2 vaayirasii maarbargiin qabamuu beeksisaniiru. Guyyaa har'aa qorannoo laaboraatoorii gaggeeffameen namootni 2 vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'uun namootni 3 bilisa ta'uunis himameera. Guyyaa dhibeen kun beeksifameerraa eegaleen qorannoon laaboraatoorii namoota 33 taasifamuun namoota 6 irratti vaayirasichi argamuunis mirkanaa'eera. Ministeerichi akka jedhetti namoonni amma laaboraatoorii keessatti vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'e naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Jinkaa kophaatti warra shakkamuun adda baafame.